warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA Kokamidopropylbetaine CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Galatooma ashamashammaa lamanni isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Faanaa. Kun Riitaa Shoodha. Keessumaa Riitaa Shoo har'aa aartistii waliigalaa waggoota lamaan darban kana keessatti hojii aartii Oromoo keessatti kallattii garaagaraatiin fudhatama guddaa fi dinqisiifannaa guddaa kan argate daayireektara barreessaa aartistii waliigalaa Girmaa Tashoomati. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Gama daayireektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Moonaa Riitaa ispoonsarri sagantaa kanaa Pilaatineemiidhaan kan ispoonsara isiniif godhe Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Gama uffataatiin abbuukki protokol nafaana jira guddaan galateeffadhaani. Girmee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdate. Waan ajaa'ibaati. Silaa Adaamaadhuma kana keessatti walumaan jiraanna. Atis biizii baay'ee waan na jalaa taateef amata 3 caalaa Riitaa Shoo irratti osoo hin argin beellama 3-4 diigne. Har'a wal argine. Maalirraa jalqabna jedhee gaafa yaadu mata dureewwan hedduu qabna. Garuu tibba kana waan adda ta'e tokkoon dhufteetta daayireektingii fi walaloodhaan irratti hirmaatte maalabbaashii jettee dhufte. Maalabbaashii istiidiyoodhaa gadhiisaniitti dhaggeeffannee olti adeemnu. Waan ajaa'ibaati. Ibiddoon fi ati maalabbaashii jettanii dhuftanii namoonni tokko tokko waan kan akka arrabsaa jettee yookaan akka arrabaa jetti kan hiikkatanii jiru. Isin immoo kallattiin isin itti fayyadamtan jecha kana akkaataa kamiin? Maalabbaashii maal lamaan taphatti isheen? Maal jechuun maalabbaashii? Jaalaluma waan ta'eef waan biraatii miti. Namoonni kun akka arrabas akka safuutti yaadu. Garuu maalabbaashii jechuun nattaafu yaada jedhudha jettee jaalli kee isheedhaaf hin galle nattaa'uu hafe maal qabaa? Intala osoo hin taane jaalli ishee nattaa'e maali maalabbaashii? Maalabbaashii. Maal lamaan taphatti ishee. Waan ajaa'ibatu. Waa'ee hojii kanaa ibiddoon bifa bareedaa daayireektingii isaa argeen jira. Naatee jira. Silaa hojiiwwan kee baay'eedha gara boodaa irratti kaasuun keenya naaf waan ta'eef hirmaannaan kee maal fakkaata sirba kana keessatti? Waan hojii bareedaadha. Sirriitti daawwatamuu qaballee haga barbaadamu waan daawwatamee natti fakkaanne yaada waliigalaa sirba kanaa minatti. Walaloo keessatti hirmaadhee jira. Walaloo isaa natti barreesse keeyolis itti hirmaatee jira. Daayireektingii isaallee natti hojjete. Maalabbaashii jaalalumaan yeroo itti fudhannee waan bareeda hojjennee irra beekte. Maalabbaashiin walaloota amma dura beeknu yookaan immoo sirboota jaalala amma hangammaa beeknu adda jennee yaadnu waan ta'eef yaadichis addaa akkaataan itti waraabnes aaktingiin achirratti moodeeliin fi lamaan agarsiisanis immoo siiniiwwan jaalalaa babbareedduun achirratti mul'atanii jiru waan ta'eef hojiiwwan koo hedduun isaanii jaalala hojii walitti dhufa. Waan bareedaadha. Guddaa galatoomee Girmee tarii Girmaa Tashoomaa namoonni miidiyaa irratti sinuma jirta yeroodhaa yerootti garuu hojii haaraa dandeettii adda ta'e aartii Oromoo bifa bareedaa ta'een guddisaa jirta waan ta'eef nutis deddeebisnee beekamtii kee dabaluu aartiin kun akka guddatu namoonni si deeggaruu qaban namoota biyya alaa jiranis ta'e biyya keessa jiran abbootii qabeenyaa qaamni mootummaas miti mootummaas si cinaa dhaabatee warreen quuqama aartii Oromoodhaaf qaban keessumattuu aartii kana keessatti hojiiwwan kee baay'inaan ta'e hojjettu. Oromiyaa sirriitti daawwachiisaa jirta. Si qofaa miti hojiileen amma gama sirbaatiin jiran turizimii mataa isaanii yookaan ambaasaaddara turizimii
Oromiyaa ta'anii jiru waan ta'eef carraadhuma kanaan akka riittaashootitti galatoomaa isiniin jaa. Namoota sirriitti hin beekne yoo jiraatan akka riittaashootitti Girmaa Tashoomaan eenyu eessatti dhalatee maal barate gara aartii kanaatitti hoo bara kamii fi sababa akkamiitti seene ka jedhuun haa jalqabnu. Ani Girmaa Tashoomaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe aanaa Boosati. Ganda qonnaan bulaa Dongorree Rokeetti jedhamu ganda qonnaan bulaa Rokeetti jedhamu barnoota koo aanaa Boosatti ganda Callee jedhamutti kutaa tokko hanga afurittan baradhe achiin immoo kutaa afuriin booda sana sarkan sana waliin waan hin jirreef karaa Adaamaa dhufeetan baradhe jechuudha Adaamaa. Barnootaaf karaa Adaamaa gaafa dhufu gumiileewwan aartii kun jiru beektee magaalaa Adaamaa keessa gumiileewwan amma guddina aartii yeroo sanaatti illee sosochii ijoolleen karaa gumii akka seenan taasise carraa hedduu ijoollee kan kennelleen gumiilee san beekte gumiilee farra eersii hooma jedhan beekte gumiilee mana barnootaa keessatti ganda keessatti yeroo ammaa kana jiran gumiilee keessatti garuu carraan sun ijoollee hedduu baasee jira anis carraa sana argadheefan qosannaa maatii jedhamu waldaa qosannaa maatii jedhamu magaalaa Adaamas jira achi keessatti shaakaluu jalqabe. Sanaan booda immoo karaa yeroo hunda dubbadhu karaa baandii yookaan hawwisoo jiitutti dhufe 94 95 akkas. Waan ajaa'ibaati. Akkuma itti manneen barnootaa keessatti saayinsii dhumti muuziqaan dur hin jiraayyuu amma garuu reefu deebi'uu hundi na fakkaata. Gumiiwwan xixiqqaa hawwisoowwan jiranii namoota gurguddoo haga biyyaatti beekaman horatanii jiru. Adaamaanis jiituu kaasuu hin danda'ama na fakkaata. Lama sadiin jiru. Biiftuu barii kan jedhu jira. Hawwisoo jiituu kan jedhu jira. Kilabiiwwan adda addaa immoo afaan Amaariffaa kan jiru. Ijoolleen keenya immoo achitti isaan shaakalan jiru. Innaa shaakalti yeroo san carraan sun jiru maal inni seete namni tokko ogummaa tokkoon miti kan shaakalu yeroo sana. Shubbisaa yoo ta'e shubbisallee diraamallee sirballee waa hundaa shaakalta. Meeshaalee muuziqaallee akka ati barattu taasifama waan ta'eef miti mootummaadha. Carraa hedduu sii kennu, carraalee barnootaa sii kennu, tiyaatira akka barannu carraan nu kennama. Innullee carraa san keessa itti guddanne. Na fakkaata aartii waliigalaa leenjitu waan ta'eef Girmaa namni amma tarii daayirektingiidhaan fi barreeffamaan yookaan walaloo kana barreessuudhaan waggoota lamaan kana keessatti moorshaayeen goote yookaan immoo uummata biratti sirriitti beekamte malee fedhiin kee yookaan qalbiin kee garam jirti maaliif gosa aartii hedduu hojjettee qabatamaadhaan nutti mul'istee jirta. Fakkeenya kaasuu hin danda'ama. Kiroogiraafara yookaan immoo shubbisaa taate baandii urjii Adaamaa keessatti hooggansaa illee tajaajilteerta. Darbees barreessaa taa'aa daayireektara barreessaa illee gaafa jennu barreessaa walaloo sirbaa shoort muuvii yookaan fiilmiiwwan gaggabaabaaf dhedheeraa dookumantariiwwan asoosama kana wajjin wal qabate. Daayirektingii jalatti illee daayireektara viidiyoo sirbaa yookaan kiliippii sirbaa fiilmii gaggabaabaaf dhedheeraa. Waltajjii irratti namoota hedduu isa muuziqaa fi diraamaa yookaan tiyaatira jedhamu kanarratti namoota 120 ol haalli atitti daayirektii gootee ija kiyyaan argee dinqisiifannaa guddaas argatteetta. Namni caalmaatti daayirektingii kanaa fi walaloo sirbaa barreessaa jirtu kanaan beekamaa jirtu waan ta'eef waa'ee hojiilee kunneenii qalbiin kee garama akka jirtu osoo nutti himte. Qalbiin kiyya eessa akka jirtu ammas naan galleena. Barbaadan jira. Maal seeti? Duraan ani tiyaatiraan hojjedha. Diraamaa reediyoo hedduu isaanii diraamaa reediyoo irratti hirmaachaa turre. Carraan immoo karaa miidiyaatti dhufuu arganne diraamaa Sakaalaati. Diraamaa Sakaalaa irratti hedduu karaktera Kumaa jedhamu qabadhee hojjechaa ture. Sanaan booda immoo safuudha. Safuu hedduu isaanii barreessaa turre. Carraa isaanii hojjechaa turre. Inni biraa ani kanan qacaramee baandii urjii Adaamaa keessatti kanan qacarame shubbisaan qacarame. Innaa shubbisaan qacaramu sana fedhiin diraamaa tiyaatira hojjechuu sun na keessa waan jirtuuf ijoollee baandii urjii Adaamaa shaakalchiisuu sagantaalee adda addaa gaafa jiraatan iskiriptii qopheessuu walaloo isteejii qopheessuu kun carraan argadhee jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa ayyaana bara haarawaas haa ta'u masqalaas haa ta'u arafaas haa ta'u ayyaanota akkasii gaafa kabajamu OBN wajjin hin deemnee hojjenna. Miidiyaa wajjin deemnee waan hojjennuuf waltajjii irratti hirmaannaa jechuudha. Waltajjii irratti gaafa hirmaannu koomedii gaabaa kan qopheessu anumaa jechuudha.
Kanaafuu shubbisa hojjedhee waltajjii irraa bu'ee diraamaa immoo seenaa akkasuma hojjechaa ture. Waan nama ajaa'ibu namoota 100 wayii haa ta'u waan sirriitti akka natti himtuun barbaada. Daayireektii gootee waan barreessitee waltajjii irratti gosumti aartii maal jedhama waa'ee isaallee osoo natti haasofte. Muuziqaa tiyaatiriidha. Muuziqaa tiyaatirii kana namoota 100 fi hanga 20 nama 90 ol taane yeroo hedduu hojjedheera. Seenaa qabsoo Oromoo kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessaa turre. Nan yaadadha. Achi keessa daayireektara turtees darbees mudannoo bareedaa ta'e tokkollee hin jira. Isuma gaafa hojjettu na fakkaata waa'ee dhuma dargii kana sirna dargii kana waa isa hojii wal qabatu na fakkaata tiyaatirichi. Waltajjii irratti bifa ajaa'iba ta'uun kuftee of ollaalte yookaan feentii nyaatte. Kanuma hojii wal qabataa isa irree so'achumaan kaafne. Wantichi seenichi seenaa sirna yeroo dargii sana ture. Anatu uummata keessaa ba'ee itti dubbata. Gaafa dubbannu gaafa shaakallu iddoon ani uummata keessaa ba'ee itti dubbadhu namichi shuguxii ibsaa baafatee callis jedhee gaafa tokkosu baagiraawundiin jira saawundiin jira waan ta'eef gaafa inni shuguxii akkasumatti qabu jedha yeroo sana ijoolleen iyyanitti na qabu akka lafa hin geenye. Ati nuti haalte gaafa utaaltu akka hin kufne si qabu. Rukuttaan meeshaa suni duubatti akka na rukuteetti gaafa lafa dhawu na qabu iyyanii na qabu ijoolleen. Gaafa shaakaltan. Gaafa shaakaltan. Waltajjii irratti akkam ta'e? Gaafa shaakallee waltajjii irra geenyu galma abbaa gadaa uummanni guutee jira. Namoonni baay'eedha. Sanaan booda miirri uummata keessa jiru harka nu dha'uu jalqabanii odeessiin akka malee gaafa waan isaa fudhatu ijoolleewwan karaakteroonni wajjin jiran sun irraanfatanii jiru daqiiqaa sana. Si qabu sana. Sana qabu sana irraanfatanii gaafa nani inni callisedhee gaafa tokkos irra keessa gahee gaafa gaddee namni jiru. Kanaan lafa dhee itti siinii lamaan booda immoo ana deebi'ee seenaa waan ta'eef. Yeroo kuftu san feentii nyaatte uffannaan ta'e. Uummanni harka dhagaa garuu hin beekne. Uummanni harka dhagaa jira. Sanaan booda fudhanii baagisteejii nageessanii bishaan natti naqanii itti kan seenu immoo ana waan ta'eef namni bakka bu'ee hin jiru. Akkasumatti osoo dhukkubuun daqiiqaa muraasa ciisee sadeebi'ee immoo isteejii seenee jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Ani tarii hojiiwwan 6-7 bakka tokkotti hojjetteettame hojiiwwan amma fiilmii gaggabaaboo kan yaadattu illee akkas jettee kan kaafnu jira? Diraamaa gaggabaaboon safuudha ka hiriyaa kan jedhu jira. Aniif Muwabbaa Hussein kan hojjenne. Hiriyaa kan jedhu jira. Shakkii kan jedhu jira. Manaajara gandaa kan jedhu jira. Heerumteerta kan jedhu jira. Hojii baay'ee hojjetteerta jechuudha. Tarii waan amma milkaa'ina amma irra jirtu kan hojii wal qabatee keessumattuu daayireektingii sirbaa fi walaloo kana gaafa caalmaatti uummata biratti beekamtii argachaa turte jirtu kanatti namoonni tokko dandeettii osoo qabanii carraa dhabanii aartii kana keessatti sukkuumamuudhaan yookaan immoo osoo uummanni isaan hin beekin yeroo dheeraa kan turan hin jiru. Tokko immoo carraan isaaniif haala mijeessitee fi battalumatti kan bahan hin jiru. Dandeettiin ukkaanfamee ture takka akkasitti bahuu hin jiraayi. Moo dhawaataan dhufee girmaanii. Dandeettii ammaatti agarsiisaa jirtu daayireektingii karaa hojii wal qabate haga ammaatti eessa turtee warreen jedhan hin jiru. Hanga ammaatti ani baandii urjii Adaamaa keessan ture waan ta'eef shubbisaan ture. Shubbisaa dhallanii qindeessaa baandiitti waan ta'eef akkasumas of kennitee hojjechuu hin dandeessu. Fedhii isaa jiraatu malee dandeettiin isaa jiraatu malee ijoollee qindeessuun jira haala mijeessuun jira. Hojiiwwan dhufan fudhattee kan hojjettu si ana waan ta'eef baandiidhaaf illee muuziqaa tokko kanatu barreessee kennaafi diraamaa waltajjii anatu dhiyeessa. Faaruuwwan adda addaa kan dhiyaatu karaa baandii keenyaan dhufan anatu dhiyeessa waan ta'eef carraa argadhee karaa sirbaatti hedduu fuula koo naannessine. Yeroo ammaa sana immoo isa sana waan dhiiseef. Amma yeroo kee guutuu daayireektingii fi walaloo barreessuu irratti jirtu. Anis gaaffiin kiyya kana namni hojii dandeettii hedduu qabaachuu danda'a. Kun kee qofaa miti anillee akkasuma. Al tokko garuu hojii hunda keessatti namni gaafa si argu akkaataa bakka mitti akkasii qabatu wallaala. Ammaatillee sammuu kee sirriitti kennaa hedduu qabdus ammatti garuu kan hojjechuun qabeettee
hojii baay'ee babbareedaa waan hojjechaa jirtuuf caalmaatti beekamteedha yaada. Sirriitti hojjechaa jirra waan ta'eef of kennuu qaba barbaada beekte miidhamtus maal isaatus sirriitti of kennitee yaada san keessa turuun yeroo tokko amma diraamaa torban tokkoof barreessaa gaafa turtu gaafa gara walloo deebitu haaraa sitti ta'a beekte. Irraa fagaattee jirta waan ta'eef miirri kee waa'ee diraamaa barreessuu asuma barreessuu gaafa ta'u anis deebi'ee immoo itti deebi'uun dadhaba karaa wallootti. Yoo walaloo barreessitus immoo karaa diraamaa deebi'uu dadhabda. Waan san miira san keessa turuu qabaachuu danda'e waan ta'eef miira san keessa gaafa turtu waa hundasaa fokas gootee hojjechuu dandeessa waan ta'eef akkasitti hojjechaa. Thank you. Amma deebii naa deebi'ee jira waan bareedaadha. Situation immoo haaluma weellistoonni kun itti jiran sirbumti jaalalaas ta'e waa'ee daayirektingii fi sirba kana wajjin wal qabatee jiru dubbisuunis ta'e nama wajjin mari'achuun yeroo barbaaddi waan ta'eef isa godhee tanan ammatti akkas sirriitti uummanni na fudhachuu danda'edha. Thank you. Garuma waa barreessitu kana wajjin wal qabatee sirba tokko akkamitti madaalla jennee namoota wajjin gaafa haasofnu namoonni tokko tokko yaada naa kennan tokko isa kallattiidhaan ogummaan kun si ilaallata waan ta'eef osoo si gaafa dheedhee yaada. Walaloo sirbaa tokko bareedaa yookaan immoo yaraadheennee madaaluudhaaf tokko sirba jaalalaa hoo jennee jechoota lallaafoo fi ifataan simboo qaban osoo fayyadame barreessaan walaloo sirbaa. Sirboota qabsoo yoo ta'an immoo jajjaboo fi hiikaa dachaa qaban warreen jedhan hin jiru. Sirba ammayyaa yoo ta'e jechoota diqaalooman yookaan immoo hayyoota afaanitiin uumaman isa qabaate. Sirboota aadaa immoo yoo ta'e jechoota durii abbootiin keenya itti fayyadamanii fi gidduutti dagataman akkanatti kaataagoraayis godhanii kutaa kutaadhaan warreen kaa'uun jiru. Kana ija ogummaa keetiin walaloo sirbaa babbareedaa barreessaa jirtu waan ta'eef akkamitti naa deebista? Maal ta'e Riittan ani amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namoonni an dinqisiifadhus jiru walaloo barreessuudhaan warra dandeettii qabanis jiru. Anis carraa argadheetan waan hojjedheef malee namoonni ijoolleen ciccimoon na duuba jiran kan wajjin oollus nan laala waan ta'eef ijoolleen jajjaboo jiru. Anis ka'umsi kiyyaan namoo ijoolleen naa ta'an jiru kan akka Abdoo Karrayyuu faanti Magarsaa faanti waanuma naannoo kee jiru ibsitaa miti achumaa kaata waan ta'eef osoo nan barreeffama nan jalqabin dura walaloo isaanii Daggafaa faanti Magarsaa faanti waan isaan barreessan Abdoo Karrayyuu faanti waan isaan barreessan laalaan guddadhe waan ta'eef sanaan booda gaafa guddattu immoo gaafa ilaaltu maaf suukeensi isaanii ilaalan jalqaba beekte. Anama waan addana godhee nan danda'a osoo hin taane waan hin danda'uun xiqquma yaale namoonni danda'an jiru. Garuu hundarraa addana godhee kana yaadu yookaan immoo ani siistama kootan yookaan immoo amala kooti jedhee kana yaadu ani tartiiba walaloo kan jaalaas taanan kan aadaas taanan suukeensi isaa tan eeguu barbaada beekte. Jalqabbiin isaa maa akkamitti jalqabaa dhumni isaa immoo isatti dhumaa kan jedhuu fi yeedaloo qabaa miree gaafuma barreessu yeedaloo akkamii akka ta'uu danda'u wallichi nan beekan gaafuma sirba barreessu. Yeedaloo akkamii gaafa seensa jalqaba irratti akkam ta'uu danda'a oktaafiidhaan maal ta'uu danda'a. Mi'aan isaa immoo eessatti kan jedhu mi'aan isaa eessatti yookaan immoo namoota tokko sarara walaloo afuriin jaajaan jedhamee wanti jiru jabeette seera walaloo keessatti afuriin yookaan immoo jaajaan yookaan immoo tsaggaayee beekee warra jedhaman jiran bira ani isaan alatti immoo jechoota ciccitaa ta'an xixiqqaa gaafan teechisu zeemaa yeedaloo lammaffaa hojjetanii yeedaloo sadaffaa hojjechuudhaaf waliif fakkaatu yeedaloon isaanii maaliif walaloonis waliif fakkaatu jechisin daaggensaa lammaffaa sararri isaanii tokkoo miti hundi isaanii. Sararratti jalqabaa kaasee aga dhumaa sarara isaanii afur gootee deemtu yeedaloo namtichi yeedaloo hojjetu tokkoffaas kan hojjetu lammaffaas kan hojjetu hangaan isaanii siistama kiyyatu birsagni isaanii tokko waan ta'eef yeedaloo isaanii wal fakkaata jechuudha. Ani yeedaloo isaanii akka waliif fakkaannetti. Amma fakkeenyaaf sirba leencoo simmararuu gaafa ilaalte boonitii miti beektaa booyitas hidhabee tuqaa malee boossii. Ijji kososobaan dadhabe jedheen booda gabaan baatu shaggee namaan naatu jedhu namaan naatu argee. Inni kun jidduu keessatti kana barreesse immoo walaloo aadaa fakkaatu akkaataa mi'aawuu danda'utti. Sanaan booda gaafan gadi bu'u immoo maalan godhee simmararuu jedhetan gaafan dukkana taa'u. Simmararuu maaliif mata duree isaatillee maal akka ta'u itti yaadatan deemaa jechuudha. Jechoota nama qabuu danda'an. Irra deddeebianii waamuu danda'amu gurra nama keessatti hafuu danda'an irra deddeebitee namni akka qabachuu danda'uuf isallee kaa'u.
Siistama tanaan xiqqoo fide malee namoota dandeettii qaban hedduun jiru jedhee yaadame. Thank you. Weellistoota illee gaafa madaaloo kan immoo garee keenyu weellisaan kun barree weellisaa cimaa weellisaa waltajjiiti. Weellisaa sagalee rabbiin kenneef weellisaa teekniika beekudha. Weellisaa istiidiyooti jennee akkaataa saniin haalli nuti lafatti keenyu illee hin jira sirreetti. Amma walaloolee akkuma atiitti namoonni baay'ee barreessuu danda'u. Siistemaatik raayitara yookaan immoo barreessaa siistemaan deemu kan jedhu isaan achi keessa jirta. Baay'ee bareeda. Boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu gaafileen hin jiru waan ta'eef mees hojiiwwan kee keessaa sirba eenyu jalqabaa hafeeru? Sirboonni kiyya hedduun hojjedhe akkanaan kobanne isaanis yeroof garuu jarjaree kan jedhu Isqaas Mazammir. Jarjaree eessa deemuuf jarjartan? Abbaatu jarjaree nu. Maal jedhee Isqiyaas jarjaree jedhee suutuma deemaa. Darbees yemmootu hiriyaa dhumti isaa nama jarjaruuf makiinaan inni fidee dhufe makiinaan osoo deemti saniin akkamitti jarjaranii warreen jedhanii jiru. Daareetiin keessatti jarjaree waan addaas qabdi. Konkolaataa sana irratti wantoota ni jiran. Waan ajaa'ibaati. Agarteerta. Ishii dhafan jaadha beete uummanni akkasumara waan daawwatee natti fakkaatu. Garuu sirba baay'ee jabaadha baay'ee. Gama hundaanuu baay'ee bareeda. Hoolan suni hoolan konkolaataa irra jirtu sun tokkoffaa kireeffanneeti. Hoolicha moo? Yeroo jalqabaatiif hoolaa kireeffannee kan hojjenne maal jedha beete Isqaas gaafa inni jarjaree jedhu hoolanni naan jedha ritmii keessaa na baasaa ture. Konkolaataa irra taa'ee gitaarii qabatee jarjaree gaafa jedhu hoolanni jidduudhaan naan jedha waan ta'eef karaakterii keessaa na baasaa ture. Hoolaa baay'ee dammaqaadha aartiidhaaf beekte. Kanumaaf kireeffattan. Aga kireeffannee hojjenne. Aga mallaqaan hin hojjenne. Hin jeeqe sirriitti hoolan. Hin jeeqe. Waan ajaa'ibaati. Daawwattoota kennamee sirba bareedaa kana daawwadhaatii boqonnaa fudhaatii walitti deebina. Sadarkaa pilaatineemiidhaan Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Keessummaan kiyyaarraa Girmaa Tashomaati aartistii waliigalaa. Girmee tariigaa sirboota aadaa fi ammayyaa gaafa barreessitus ta'e gaafa daayirekti gootu fakkeenyaaf reegee hoo ta'e gosoota garagaraa istaayilii garagaraatu jira. Walaloo gaafa barreessitus ta'e daayirekti gochuudhaaf gaafa namni gara keetii dhufu namoota birootiif illee daayirektaroota yookaan immoo ogeessota kanneen birootiif illee gaaffiin kun ni ta'a. Waan isin beekuu qabdan maalinni waan xiyyeeffannaa gochuu qabdu maalinni fakkeenyaaf sirba reegee hiiphaap kanneen keenya wajjinis wal qabsiistiin adeemsisuu dandeessa. Maal beekuu qabda waan xiyyeeffannaati gochuu qabdu homaani? Maal ishee riittan jalqabumaa akkaataa nuti amma hojjechaa jirru dhugaa dubbachuuf hunda keenya biratti ijoolleen ciccimoo hin jiran ijoollee hojii daayirektiingii hojjetan hedduun isaanii jiru. Kan narra danda'anis hedduun jiru. Kanaan dinqisiifadhus jiru. Daayirektaroonni amma dhufan ciccimoo hin jiru beekte. Namni beekte ka'umsa keenya ilaalaatu madee dhufna waan ta'eef duraan namni daayirektara jedhamu muuziqaa irratti hedduu isaan beekan dhufne nuti. Dhiyeenyuu argaa turre nama tokkoon argaa ture beekte maal wanti kun jechaa ilaalaa ture waan ta'eef yoo jedhe inni Awwal Usmaan ture. Awwal Usmaan nama cimaa. Nama cimaa ture. Ani illee dhaqqabee waliin hojjechuudhaaf Awwal Usmaan osoo daayirektiingii sana maqaan Awwal Usmaan daayirektara Awwal Usmaan jedhamu barreeffamuu baatee Girmaan Faantisin dhufanii namni biraas dhufan. Karaa saaqeera. Kaapshinii yookaan kireeditii kennu. Innaa gamanumaan Awwal Usmaan galatoomaa jechuun barbaada dhugaa rabbi. Wantoota yeroo sanitti rakkoowwan amma nuti argaa jirru san inni immoo yeroo sanitti argaa ture waan ta'eef. Dachaa taa'e isaa. Kan isaa dachaa ta'a. Kanumaan nuti toleetti hojjechaa hin jirru akka ati barbaaddutti hojjechaa hin jirtu tokkoffaa baay'ataa wal qabate gaafatti na gaafatteef reegiidhaaf aadaadhaaf ammayyaa akkamitti hojjettaa isa jetteen nuti hangammaa kan hojjechaa jirru saayinsii isaatti sirriitti eegaallee baannu garuu seerri daayirektarri tokko maal ta'uu qabaata kan jedhu tokko qorataa ta'uu qabaata seenaa beekuu qabaata. Lammaffaa fakkii kaasuu danda'u qabaata. Sadaffaa barreessaa ta'uu qabaata. Bakka iskiriptiin tokko jal'atetti akkaataa itti gabaabsuu danda'u, akkaataa yeroo isaa itti gabaabsuu danda'u
barreeffama iskiriptiin beekuu danda'u qabaata. Lammaffaa seenichumaas seenaan qorachuu qabaata. Dhimma isaanii tokkoffaan qoratta. Waan qorattan immoo waan barbaachisan fakkiidhaan keessa akkas ta'uu qabaata. Kanaaf gaafa reegee hojjedhu dhimma reegee kana nan qoradha jechuudha. Sirboonni reegee maadhaa wal qabatanii humna akkamii qabu? Ergaan sirboota reegatiin darban ergaawwan akkamii kan jedhu fakkeenyaaf nageenya yoo ta'e jaalala yoo ta'e waan akkasiin egaa hubatteen booda reegumtuus negeetiiviitti fayyadamu immoo hin jedhu kan isaanis ilaalta beekte. Sanaan booda. Egaa asirratti dhaabsisuu kiyya daayirektarri kiyya zaan qabnu akka nu harkaa deemee ibsaa jira. Daawwattoota keenya kutaa lammaffaasaa torbee har'aa qabannee akka dhiyaannu waadaa gallee addaa baanu. Guddaa galatoomi Jaagirmee. Galatoomatis. Kabajamtoota daawwattoota keenya artistii walii galaa Girmaa Tashomaa waliin turtiin taasifne kanaan hin goolabamne zaatu daangesse. Torbanni qabxiilee babbareedoo sagantaa bohaartii bareedaa ta'e wajjin walitti deebina. Qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa. Kaameraaf sagaleen Imoonaa Rittaa ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ispoonsarri Pilaatineemii sagantaa Rittaa Shoo Allied Chemicals guddaa galatoomaan ja'ani. Haga torbanii horaanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itisalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara Pilaatineemii Rittaa Shoo.